gorsa xiqqoo tana mee dhaggeeffadhaa keessumattuu obbolaan kiyya shamaraa jechuudha. Dhiira sin barbaanne tokko faana hin boo'in. Dhiira yeroo siif hin qabneef yeroo kee faana hin balleessin. Yeroo ati amma itti fayyadamaa jirtu kun siif qabeenya guddaa akka ta'e hubadhu. Akkuma jaalalli jiru jibbi jira. Kan sirraa fagaachuu barbaadu dogongora xiqqoo sirraa barbaada. Kan onnee irraa si jaalatu garuu dogongora kee baay'ee irra siif darbeetu jaalalaan si faana jiraachuu barbaada. Kanaaf kan sin barbaanne faana hin fiigin. Sababni isaas kan si barbaadu hedduun akka jiru beeki. Dhiirri tokko erga jaalala si wajjin eegalee booda deebi'ee sin barbaadu yoo sin jedhe galatoomii carraa biraa naaf laachuu keetiif jedhii gaggeessi. Onneen deemsaaf kaate teessus dhukkuba malee daawwaa siif ta'uu hin dandeessu. Jaalalli kadhaan osoo hin taane jaalala qofaan ta'a. Dhiira kadhadheen of faanaa jiraachisa jettee yaaduun kee umurii kee gabaabsudha. Yeroof kadhattee of faanaa tursiisuu dandeessa. Garuu umurii kee guutuu kan kee gochuu hin dandeessu. Kanaaf kan deemsaa ka'e osoo jaalattu gaggeessi. Yoo kee ta'e deebi'ee dhufa. Yoo kee hin taane garuu duraayyuu keeti miti. Kan faana boochi osoo hin taane kan siif bu'aa jiru hubadhu. Dubartii cimtuu ta'e, of dandeessuu ta'e, akkuma balbala furtuu hin qabne abbaan barbaade seenee abbaan barbaade akka ba'utti of hin tilmaamsin. Ati akka yeroo hunda barbaaddu osoo hin taane barbaadamtuu akka taate of hubadhu. Kanaaf dubartii jabdu yeroo kamuu barbaadamtuudha. Ofitti amani. Gaafa dhiirri tokko jaalala si faana eegale si dhabee jiraachuu hin danda'u, si malee jiraachuu hin danda'u jettee yeroo hunda itti hin faarsin. Sababni isaas ati isaaf jaalala waan ibsitu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu inni dura baay'ee si jaalatullee sitti boonuu yookiin sirratti of jajuu baay'isa. Kanaaf hangam yoo jaalatteeyyuu hangam akka ati jaalattu inni baruuf haa yaalu malee hangam akka jaalattu of barsiisuuf hin yaalin. Isas kabaji, ofis kabachiisi. Madaallii kee hin xiqqeessin. Dhumarrattis obbolaan kiyya dhiirotaati wanti jedhu shamara takka erga jaalala faana eegaltanii booda deebitanii shamara sana faana jaalala itti fufuu yoo hin feene al tokkoon sin barbaadu yookiin adda baana. Yoo barbaaddes bilookii hin godhin. Akkuma dura suuta jaalala faana eegalte sanatti suuta irraa fagaadhu. Shamara sana har'a boochistee deemtus shamara biraa akka deebitee jaalattu beeki. Imimmaan isheen har'a siif jecha boochi kun boru galaana ta'ee si nyaachuu danda'ati. Waan facaaftee boru deebitee akka hammattus hin dagatin. Waan obboleettii keetirratti akka raawwatamu hin feene tokko ishee har'a miidhaa jirtu kanas akka obboleettii keetitti hubadhu. Kanaaf waan jireenya kee keessatti si gaabbisiisu akkasumas waan darbe tokko wanta deebisuu hin dandeenye tokko deebistee hin raawwatin jireenya kee keessatti keessumaa wanta nama gaabbisiisu. Obbolaan kiyya shamaraatillee yaada kana akkasumatti tilmaamatti fudhadhaan isin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.